Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Sagantaa keenya Hagayya 8 bara 2016 akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sababa hanqina yerootiin har'a qophii keenya hundee hin dhiyeessinu oofkalcha jenna. Oduuf Oromia Insight dhiyaachuuf toora irra jiru. Kanan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii amma gara oduutti isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saati kanaaf qabnu isin dhageessisaa Dhaabasaa Waaqjiraattin. Hiriira mormii guddaa Hagayya 6 bara 2016 deemsifamirratti namooti 100 ol ajjeefamuun gabaafame. Gabaasaan raadiyoo sagalee Oromoo Finfinnee irraa akka odeessanuuf ergetti Hagayoonaatti namooti wareegamuun beekame 105 ga'aniiru. Kaan isaanii maqaaf eenyummaan adda baasuun akka hin danda'amne kan eere gabaasaan keenya Hagayoonaatti ragaa walitti qindeeffateen namooti 105 wareegamuun beekameera. Magaalaa Naqamtee keessatti namooti 17 akka wareegaman ragaa kan argate gabaasaan keenya isaan keessaa namoota 10 maqaaf eenyummaa isaanii adda baaseera. Wareegamni ulfaataa kun magaalota gurguddaaf xixiqqaa hiriirri kun keessatti gaggeeffame keessatti mul'achuusaa hubatameera. Awwadaay keessattis lubbuun Oromoota 15 akka wareegame adda ba'eera. Gabaasaa guutuu gara fuulduraatti akka qindeeffanneen isin beeksifna. Hiriira mormii guddaa Hagayya 6 bara 2016 gaggeeffame irratti uummati miliyoona 1 ol ta'u Oromiyaa guutuu keessaa akka irratti hirmaate odeessinu ga'aa jiru ni hubachiisa. Hagayoonaatti sababa neetwoorkiin baduutiin odeessi guutuu nu dhaqqabuu baatus kanneen darbanii nu ga'an irraa akka hubatamutti magaalota Oromiyaa gurguddaaf xixiqqaa 300 ol keessatti hiriirri jajjabaa fi wal fakkaatan gaggeeffameera. Mormii kanarratti dhaadannoolee wal fakkaataa qabatame kan ba'ame yoo ta'u kana malees fedhii ummatichaa kan addeessu alaabaan bilisummaa Oromoo bakka hundatti qabatame ba'uun beekameera. Kun immoo akkaataa jabdoonni imanitti uummata Oromoo bilisummaa isaatiif kutatee akka ka'ee fi fedhiin bilisummaas ifatti akka mirkanaa'e addeeffamaa jira. Lixaa haga ba'aatti kibbaa hamma giddugala Oromiyaatti sagalee wal fakkaataan guyyaa tokko bahuudhaan mootummaa wayyaaneef akka hin bitamne kan mul'isan uummati Oromoo hiriira seena qabeessa kanaan qabsoo bilisummaa Oromoo waggoota hedduudhaaf adeemaa jiru irra deebi'uudhaan kan isaanii ta'u mirkaneessaniiru. Stop killing Oromo people! Stop killing Oromo people! Abamiya! Abamiya! Oromoya! Oromoya! Abamiya! Hiriira kanarratti madoo dabalatee uummati hedduu yeroo ammaa miidhaan guddaa akka irra ga'ee jiru odeessinu ga'aa jirus ni hubachiisa. Uummati karaa nagaa hiriira ba'e kunis haaloo baannaadhaan waraana wayyaanee keessaa gara namoota 14 akka galaafate beekameera. Bakka garaa garaatti gara jabeenya waraana wayyaaneetti kanaaran uummati Oromoo tarkaanfii ofirraa ittisaa fudhachaa akka jiran beekameera. Magaalaa Finfinnee keessatti agaaziin 5 ajjeefamuu kan ibse oduun nu ga'aa jiru akka hubachiisutti Oromiyaa bakka adda addaattis tarkaanfii wal fakkaataa humna wayyaanee irratti fudhatamaa akka jiru hubatameera. Hiriira guddaa sanbata darbe Oromiyaa keessatti gaggeeffame irratti lubbuu darbeef gadda kan itti dhaga'ame ta'uu ayyo dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawid ibsan. Obbo Daawid ibsa atattamaa Oromoo TV'dhaaf kennan irratti akka hubachiisanitti qabsoo bilisummaa Oromoo barootaaf gaggeeffamaa jirutti xumura gochuudhaaf diddaa uummati Oromoo gaggeessetti akka boonan ibsanii diddaan kun xumura miidhagaa akka argatuufis uummati keenya jabaatee akka hojjetu waamicha dhiyeessaniiru. Hagamuu wareegamni ulfaataa fi dhiigi Oromiyaa keessatti dhangala'e suukanneessaa ta'ullee injifannoo diina irratti galmeessinedha. Kawaggaa 25 guutuu waan dimokiraasii fi waan mirga namaa haasa'aa ba'e keessisaa duwwaa faallaasaa gara jabinaa fi fixinsa ummataatti ka gammadu ta'uu mootummaan kun dirree ifaan mirkaneessuun
ija addunyaa fuulduratti gochaansa har'aa caalaa kan mirkaneessu jira jenneen amannu. Kanaaf walumaa gala dhihaa baha kaaba kibba akkuma irra deebi'e jedhetti wal qabannee sochoonee kana xumura akkatti goonu gadi jabeessinee dhaammannaa injifannoo uummata Oromoo. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa ibsa kana oduu booda isiniif dhiyeessinaa nu hordofaa. Diddaaf mormii jabaa uummati Oromoo gaggeessaa jiruun kan wal qabate hidhaaf ajjeechaa gaggeeffamaa jiru irratti hawaasa addunyaa hatattamaan akka birmatu liigii mirga namoomaa Afrikaa beeksise. Liigichi ibsa hatattamaa guyyaa kaleessaa baaseen akka ibsetti yeroo ammaa kana mormii uummata Oromoo gochaa jiruun kan wal qabate tarkaanfiin jajjaba uummata Oromoo irratti fudhatamaa akka jiru beekameera. Hidhaa ajjechaa fi hiraarsaan jajjabaa ummaticha irra gaa'e akka jiru kan ibse liigichi qaamoti mirga namoomaaf falman kan akka mootummoota gamtoomanii dafanii akka birmatan yaada dhiyeesseera. Leenjii dura bu'oota manneen barnootaa godinaalee adda addaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti qubee afaan Oromoo uunkaadhaan jijjiiruudhaan murteeffamuun beeksifame. Jijjiirraan kun kan bifaa yookaan boca otoo hin taane baay'inaa fi teessuma qubee kan ilaallatu akka ta'u maddeen keenya ibsaniiru. Akka fakkeenyaatti kanaan dura abaacaa jedhamee kan beekamu laafaa jedhamee akka eegalu akka murteeffame beekameera. Dubbachiiftuun duraan 5 ture amma gara 10tti akka guddate kan himame yoo ta'u kana malees qubee dachaa dabalatee baay'inni qubee 36 ture gara 51tti akka guddifame himameera. Dhimmi qubee dhaloota dhufuuf yaaddessaa fi borcamaa ta'uu kan eere maddi keenya haalli nammaa kun garuu afaan faajjii beekaa dhaloota qubee raatessuudhaaf akeekame ta'uu ibseera. Yeroo ammaa kanatti kitaabotiin kutaa 1 amma 4tti jiran qopheeffamanii dura bu'oota manneen barnootaaf akka raabsaman beekameera. Duula qubee afaan Oromoo dhabamsiisuuf akeekame kana duras dhaloonni qubee akkuma kanaan dura eenyummaa isaa mirkaneesse tokkummaan dhaabbachuudhaan mirga wareegamaan gonfate deebifatee tifkatu dhaamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Ammoo hiriira guddicha Oromiyaa keessatti gaggeeffame ilaalchisuudhaan waamicha Yudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabarsan isiniif dhiyeessina nu hordofaa. Kabajamaa uummata Oromoo, jagnoota dargaggoota Oromoo walii galaa akkasumas uummatoota cunqurfamoo, miseensota fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo har'a falmaa olaanaarra ooltan hundaatiif duraan dursa gochaa gara jabeenya mootummaa faashistii wayyaanee meeshaa maleeyyii uummata gaaffiisaa fi sagaleesaa dhageessifatuudhaaf Oromiyaa guutuutti baherratti Oromiyaa guutuu irratti bakkoota hedduutti ajjechaa godhame keessattuu addatti ajjechaa suukanneessaa Awwadaay Haramaa Naqamte akkasumas bakkoota adda addaatti daa'immanii fi kaa'imman otoo nafiin irratti godhame adda bilisummaa Oromoo gadda guddaatti dhagahame ibsachuu barbaada. Akkasumas karaa kaaba Itoophiyaa naannoo Gondaritti ajjechaa ta'e obboloowwan keenya irratti mirga isaanii falmatan irratti godhame gochaa faashistii kana balaaleffataa gadda lubbuu namaa karaa sana darbeefis gadda keenya ibsachuu barbaadna. Akka ummataattis akka dhaabaattis haa ta'uutii keessattuu addatti falmaan mirgaa abbaa biyyummaa fi mirga namummaa Oromoo ka waggootii kurnaan fixaa jiru kana xumuratti gochuudhaaf kasa'aa jiru hagamuu gochaa gara jabeenya ka mootummaa kanaa ka faashistii xaalaaniin gadi ta'uu baatullee filmaati qabnuu fi furmaati qabnu tokkichi fincila xumura gabrummaa kana xumuratti gochuudhaaf qabsoo keenya finiinsuun walumaa gala bahaa dhihaa kaaba kibba akka harka wal qabannee kaane kanatti
walumaa gala qabsoo keenya finiinsuudhaan maloota jiran hundatti dhimma bahuudhaan gochaa kana gabaabsuu irratti akkasumas wareegamaa fi injifannoo hanga yoonaa argame kana bakkatti gochuu fi firiitti gochuuf akka sochoonu waamicha keenya gadi jabeessinee dhaammanna. Haala akkasii keessatti furmaatii fi filmaatii fi akkasumas maloonni uummati keenya harkaa qabu hedduu waan ta'aniif isaan kana hundatti dhimma baanee kana akka finiinsinu waamicha keenya gadi jabeessinee dabarsina. Addi bilisummaa Oromoo akkuma waggootii 40 darban kana keessatti wareegama tokkollee otoo hin qusatiin uummata keenya wajjin sadarkaa harkaan geenye injifannoo harkaan galfanne alaabaa Oromoo akkasumas Oromiyaa guutummaatti harka keenya dhiiga keenyan gadi dhaabaa jirru kana xumura miidhagaatti gochuuf akka socho'uudhaaf waan dandeettii isaa keessa jiru hunda osoo hin qusatiin qabsoo kana bal'isuu irrattii fi hoogganummaa kennuu irratti halkanii guyyaa akka hojjetu isinii mirkaneessina waliin mirkaneessina. Jaarmiyaan kuni dhaabi kuni dhaaba uummata Oromooti. Qabsoon kun ka uummata Oromooti. Mootummaan kun maalummaa mootummaa kana guyyaadhaa fi sa'aatiidhaan addunyaatti agarsiisaa jira qabsoo isaatiin uummati Oromoo. Kunis hagamuu wareegamni ulfaataa fi dhiigi Oromiyaa keessatti dhangala'e suukanneessaa ta'ullee injifannoo diina irratti galmeessinedha. Ka waggaa 25 guutuu waan dimokiraasii fi waan mirga namaa haasa'aa ba'e keessisaa duwwaa faallaasaa gara jabinaa fi fixinsa uummataatti ka gammadu ta'uu mootummaan kun dirree ifaan mirkaneessuun ija addunyaa fuulduratti gochaansa har'aa caalaa kan mirkaneessu jira jenneen amannu. Kanaaf walumaa gala dhihaa baha kaaba kibba akkuma irra deebi'e jedhetti wal qabannee sochoonee kana xumura akkatti goonu gadi jabeessinee dhaammannaa injifannoo uummata Oromoo. Jabbiiroo bakeessa jalan dhaabbatanii Sidaangaa qaba ibiddi tuqaa jibbaa maanu tuqanii Oromoon galaana littiisanii galaana littiisanii galaana Oromoon galaana littiisanii galaana littiisanii galaana Sikki jalaa Abbaan biyyaa keessi nyaatu obsanii buluun sodaadha seete obsa fixaatee keessi nyaatu lafti lafee dhayaa gadee otoo jirruu lafa nunnaaltu dubbii sobaa laban suufannu gadaa qabnaa hin araaramnu Sodaatu duwwaan oolu lubbuun luba qeerroodha dubbiin gurra nu fuutee garaan nu gubataadha Kambaala fee gurraacha qaama abbootu Finfinneen godhambaadha hin kennu eenyummaatu Qaama na oolchine kaloo qabadullooni ammaatti dubbiin jara Buqqa'ee qotee bulaani Faana ka wallaale Kaana garaagara otoo waratee qabu Kadhaana gubbaan karra Moon qomarraan citu Nagaam taalola qeerroo Konseera wal abdata Isaatti gaafa roorroo Konseera wal abdata Moon gaafa roorroo Jeejalime Jeejali bunnoode Jeejali tiyaafal Waraani diinage Jeejalime Eegni lafa yaa Kumaan obbolaage
maal obbolaa kee. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I will present to you Grand Oromo protest which took place on 6 August 2016. Pride reported a planned protest in Ethiopia, Oromia state, has turned deadly. Its cause have been killed after federal police and security forces opened fire on peaceful protesters. According to eyewitness and a reporter on social media, hundreds of thousands took to the street in more than 50 towns across Oromia early Saturday morning in what has been billed as a national day of rage to protest the Oromo people's continued marginalization and the human rights abuse in Ethiopia. The situation in the populous state home to the Oromo people remained tense and volatile. In the last 2 days, embassies of the United States, Norway, and the United Nations office in Ethiopia have all issued travel warning for the weekend. Activists say more than 50 people have been killed and the protest took place in some 200 towns across Oromia. Pride is only able to confirm protests in about 51 towns so far. More than 200 cities are participating on Grand Oromo protest on August 6, 2016. 49 cities have been confirmed from social media collected by Yosef Hamba. Shashamane, Dodola, Asasa, Bulbula, Bulehora, Nakamte, Weliso, Finfinneora, Addis Ababa, Robe, Hiraro, Figa, Boji, Kofale, Moyale, Ambo, Amphilo, Adama, Harar, Mandi, Mugi, Gimbi, Didda Boke, Itaya, Bodode, Dangoro, Dambidolo, Dambal, Dollo Manna, Gintnir, Doyo, Dera, Goma, Hirna, Dolola, Holata, Jimma, Awadai, Haromaya, Kore, Dixie, Shannon, Gida Ayana, Dilala, Chincho, Ginchi, Bilo, Boshi, Dadar, Zuwai, Dredawa, Iddo. These are the list has been collected by Yosef Hamba.
Casualty update reports so far indicate 67 people were killed, over 500 sustained serious injuries. It's difficult to even estimate the number of arrests due to the rapidly changing situation. Heaviest casualty reported from Asasa, West RC, 9, Awada East Hararge, 6, Haromaya East Hararge, 5, Nakamte East Wallagga, 4. A very strange testimony almost from all provinces has emerged. Most of the victims were shot not during the rally, but after were dispersed while they were returning home. Either were shot by sniper or ambushed. Why? The regime want to teach a lesson. Here is what we know so far about the protest in Oromia. All Pride says. Protests are widespread in West RC, East Hararge, in the part of Shawa. Death, injury, arrest reported in Shashamane, Asasa, Dodola, and Awadai. Mass arrest underway in Addis Ababa, Ambo, Adama, various towns across Oromia. Gunshot reported various towns including Shashamane, Nakamte, Gimbi, Dambidolo, and Ambo. People are sharing their thoughts, their prayers, and their anguish and their anger and frustration through social media. Here are some of the things which people are actually saying on the social media. My head goes out to those brave individuals who stood up to this type of brutality. At the Grand Oromo protest rally while persisting demanding their basic right, your sacrifice will not be forgotten. Human progress is neither automatic nor inevitable. Every step towards the goal of justice requires sacrifice, suffering in the struggle, the tireless exertion and the passionate concern of dedicated individual. Martin Luther King Jr. My heart and the thought are with the Oromo people. I am for truth, no matter who tells it. I am for justice, no matter who it's for or against. Oromo protests across the entire Oromia, across the world media and across the face of the Ethiopian ruling party who refuse to meet its protested demand. Free Oromia, free Baqqalee Garbaa.
thoughts are with my people in Oromia today as a protest for freedom in one voice. Historic moment. Their courage brings tears to my eyes. Though it is an image no one should share, but this is our daily news in the image looking at. One can easily tell it is a young boy who is no older than 12 years of age. When some in Ethiopian army start openly supporting the Oromo protests, then now something is brewing. It is just a matter of time and the regime will fall. Ethiopia has woken up from a deep sleep. Revolution is coming. Finfinne, Oromia Ethiopia security forces trying to silence and determine Oromo protests. Their brutality speaks for itself. Different media outlet has been reporting about Oromo protests which took place on August 6, 2016. Some of the media outlets following the Oromo protest are like Al Jazeera, BBC, Reuters, and are reporting about Oromo protest. This is what Al Jazeera has reported about Oromo protest. An anti-government protest in Ethiopia's capital Addis Ababa has turned violent, with fights breaking out between police and demonstrators, and 6 people have reportedly been killed in violence in the north of the country. The protests, organised by the ethnic Oromo community, were against what they say is an unfair distribution of wealth in the country. It's the latest in a wave of large and violent protests against the government that have left hundreds dead and thousands jailed. Catherine Soy sent this update from Addis Ababa. It's very difficult to verify a lot of the information that we're getting from different parts of the country. It appears that the government has shut down social media, has blocked a telephone network in parts of the country. But what we do know is that there is an increased security presence in and around the capital, Addis Ababa. Early this morning, hundreds of protesters tried to gather around Meskel Square. That's the town square. They were quickly dispersed by police. Some of them were arrested as well. We also tried to go to the offices of the Blue Party. That's one of the opposition parties planning some of the protests. We found plainclothes security agents there who refused us from going in. We've been told that there's been protests in at an area that's about 100 kilometers from here, and there's been protests in parts of the north as well, violent protests. We're told casualties have been reported. The government has said it will not tolerate what it calls illegal demonstrations, and the Prime Minister of Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, on Friday issued a statement saying that his government is ready and willing to sit and listen to the people's concerns. But he also said that the government will be forced to take necessary measures against those violating regulations and disturbing the peace, as that
It's against the constitution. So why is this happening? It's been months of protests by the two largest ethnic groups saying that the government has marginalized them, protesters saying that they're fighting for their economic and political rights. They say that the government is very oppressive and they just want their voices heard.